Jirra bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui Afidaf utalcho yergodaf miliki tadde kutten bane fuayudaf rasasa allatidaf kocho kochadaf dagacha kenamal tudida jirra hunda bacha jirra kunwar alay jirra ya Iya semacam kumnera, maka garis semana. Ya dan no acalu tiga, ija acalu tiga na, karena asyik tergabung. Aye, juga ada hobi gotiti semacam jera. Juga manera do fuisiti. Sena acalu, legacy acalu, jabesite no kabdi matisis, hundesani jabesu kamna. Shirani garaf qalbi kiyya qatani akkan sirracitu fi yaadani mal godhen an sirracita si fudhen gichi kolita si fudhen gulli solita si fudhen dadar kolita si fudhen shalla kolita si fudhen shukutelita si fudhen batalita shirani isanu udor sisani akkan sirracitu fi yaadani mal godhen an sirracita si fudhen ajje kolita si fudhen sarbo kolita hora kon silita si fudhen naqambelita Sifudhen macharanita, sifudhen shashe kolita, sifudhen udar kolita, sifudhen bampich kolita, sifudhen najo kolita, sifudhen hammayalita. Maganda lulus ka. Jirra bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui ya wa irraanfachuuf Hawa iram fachuuf yaanui
harreedida qambar sadii cabseet qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kunwar allee jirra Nata deeminan jedha dukkana dukkana timse mama kana mammoqsisa raaji bara kana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaala baashee ilmoorrirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadanii godhen an sirraa citan godhen an sirraa cita si fudheen meettaa koolita si fudheen horroo koolita si fudheen wanii soolita si fudheen gimmir koolita si fudheen roobee koolita si fudheen dhimman koolita si fudheen sulultaalita shiranii isaa dhodhorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii Sofaantuu bagara gaadhuftee biyyaa keenya jabduu keenya baganuu dhuftee haadha manaa goota keenya Hacaaluu Hundeessaa hedduu gammannee jira si arguu keenyaaf haadha wabii jabduu keenya jabduu fakkeenya nu ta'uu dandeessa hunda keenyaaf seera fakkeedha jabeenya kee barbaanna wata ati daddaaqamtee silaanuu baay'ee dhiphanna roon daddaaqamnati cimni kee nuti cimse saba Oromoo yoo jabeesse goonni gaafa dhalatudha kanaaf immoo kaayyoo gootaa galmaan ga'a nus immoo sanirraa abdii qabna waan sana akka galmaan geessu waan hundi ba'aan hundi sibira jira kala guddisuu kaayyoo isaa ga'uun wanti ati amma hojjetaa jirtu kun immoo waan baay'ee nama boonsudha Foundation Hacaaluu Hundeessaa jedhamee bakka hangafaa eegaltee hanga Oromiyaa hunda waliin geessutti nus cinaa jirra waan Oromoo atillee jabduudha nuuf akka dubartootaatti fakkeenya guddaa nu taata haadha gaarii haadha manaa gaarii namni kaayyoo qabu kaayyoo isaa osoo hin galmaan gahin karaatti yoo hafe namni kaayyoo namaa ceesisu jiraachuun immoo waan guddaadha kanaaf simboonnaa itti fuufii nullee nu jabeessita barumsa guddaa nu taata jechuudha akka dubartiitti ilmaan Oromootillee tokkummaa jabeenya itti akka fufsiisu akka barnootaatti akka odaatti nu godhanii turanii namni artistoonni keenya beektonni keenya nuufillee ilmaan Oromoo new generation waan haaraa irraa baratanii waan san akka nu galmaan geenyu yookaan dhalli keenya akka galmaan ga'u afaan isaanii aadaa waan hunda jaalala tokkummaa hunda nu lafa nu kaayanii nu lallabanii deemanii nu immoo kaayyoo san galmaan ga'uudhaaf dhalli keenyallee immoo akka galmaan ga'an nus itti dabarsuudha atis yoo jabaatte nus yoo jabaanne Oromoo hundi yoo jabaate waan san galmaan geenya jabaadhu ennaa akkanumatti itti fufi nus cinaa jirraa ilmaan Oromoo Oromoon hunduu siin boonaa nu immoo akka dubartiitti si qabaachuu keenyatti baay'ee boonnaa baga nagaan dhuftellee siin jenna irra deebine kiyyaa keenya gaa baga nagaan dhufte dhugaa nuti sitti boonna ilma keenya Hacee akka hin duune Oromoon hunduu hin duune jedha atuu jirta Oromoon si faana jira wanta hojjetaa jirtu immoo saba Oromoof waan ammana hin jedhamne ati jiraachuun kee itti gaafatamummaa abbaa warraa keetii fudhachuun kabaja guddaadha sabni Oromoo si kabaja seenaa keessattis immoo takka waan takkanaa argame hin beeku ilmi keenya nafsi isaa darbe malee hojii isaa hin darbine ganaa abbaadha abbaatti baraa baratti darba
Kanaaf hawwii qabnaa akka ati kana caalayyuu hojjetaa jirtaa kanaan mul'ata. Rabbi moo jedhe ilmaan isaa si wajjin ol bahanii saba Oromootiif iddoo tokkoon ga'uudha. Waa guddaa hojjechuudhaa fi hawwii irraa qabnaa irraa eegnaa. Kaan ijatti immoo Oromoon immoo waan ati hojjettuuf waan ati deemtuuf si bira dhaabbanna jabaadhu atuu jabduudha. Kanarratti immoo Oromoo sabni Oromoon naas bira dhaabbate hin jabaata jabaadhu sabni kee immoo akka iyyaatti si ilaallata. Rabbi nafsee kee nu haa jiraatu jabduudha tuyyuu wanta kanaa hojjetteeyyuu mucaa keenya nafsee isaa darbee malee waa hedduu hojjetta. Kun immoo gara fuulduraatti kan caalu hojjetta. Abdiin keenya immoo ati abdii keenya saba keenya wajjin saba keenya bira dhaabbattee ilmaan acees immoo albahanii abdii saba Oromooti. Kanaaf wanti nu boochisu hin jiru diinni nu boochisuudhaaf acee nurraa fudhate hin boonyu. Jirtaatis ilmaan isaas jira. Namni ilmoo hin qabne iddoo tokko hin ga'u. Namni haadha waraa jabduu hin qabaanne iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Kanaafuu si qabna jabaadhu jabduudha. Oromoon immoo iddoo jirru kan biyya keessas kan biyya alaas si bira jirra. Ati jabduudha nu jabaadhu. Rabbi akkanuma jabina kanatti sirratti haa tiksu nuuf jiraan. Haadha manaa fi abbaa warraa laga tokko raawwadhan. Ati rabbi wajjin fakkeessin malee ati jabeenyi kee waan ati gootu qixxumtu akka aceeti. Akka aceeti hojjechaa jirta. Amma immoo gara fuulduraa saba kee buutee obduu gadiirsite Oromoon si cinaa dhaabbatee jabina harka wal qabannee hin jabaatta jira sabni Oromoo saba Oromoo qabdaa gaachana guddaa qabdaa. Homaan daddaaqamin jabduu keenya nuyyuu abdii guddaa sirraa qabna. Fakkii dubartootaayyuu fakkii taate umurii kanaan agarra waa guddaa abdii guddaa sirraa qabna. Gara fuulduraas immoo sabni kee si faana jira. Waa tokko yaadiin biyya alaas biyya keessaas sabni Oromoo si faana jira. Haadha wabii kiyyaa keenya jabaadhu jabduu koo fakkii dubartootaati umurii kanaan ati fakkii keenya dhugaa rabbii fakkii keenya nuyyuu jirra Oromoon si bukkee jira. Waa tokkollee hin shakkiin. Waan calqabdes immoo inuma itti fuftaa ganaa caalayyuu hojjettaati ganaa ijoolleedhaa ganaa fiigdeen quufne rabbi immoo si faana jira saba kee wajjin jabaadhu jabduu kan jedhan. Inni immoo ilma Oromootiif du'e ilma Oromoo maraaf du'e malee ofii qofaaf jireenya isaatii qofa hin duune erga Oromoo waraa hunda du'e Oromoon immoo biyya isaa wajjinis saba isaa wajjin ijoollee isaa wajjinis ni jira. Atis immoo itti fufsiisi. Walumaa galatti Oromoon amma jabaatee faawundeeshinii Hacaalus rakkina biyya keenya keessa jiru kanas ilmaan Oromoo dhiigni isaanii akka bishaanitti dhangala'aa jira. Waaqallee walumaan taane akka dhanna ni jabaanna jedha dhaamsi kiyya. Nuyi yeroo kana nama ofii dhabuun yookaan goota ofii dhabuun beekaa ofii dhabuun yeroo kanatti nama miidha yeroo uummanni keenya sagalee dhabee akkasitti dhiigni isaanii akka bishaanii dhangala'aa jirutti. Namoota Oromoo addunyaarra jiran hundatti dhaamsa koo kanan dhaammadhu si qofatti osoo hin taane Oromoodhaaf sagalee haa taanu walii haa jabaannu akkuma Hacaaluu sanitti saba keenyaaf sagalee haa taanu jedha. Galatoomii atillee baga nagaan dhuftees hin jedha. Faadhaas hundi keessanuu keessummaanis Dr. Awwal abdoonillee akka keessummaatti dhuftanii isheen nagaa nuuf fiduu keessaniif baay'ee galatooma. Hojii gaarii hojjettanii seenaan Hacaalus akka mul'atu kan nu goote Dr. Awwalos galata guddaa sii qabna kabaja guddaa sii qabna. Yeroo hundaa immoo sagalee Oromoo rakkina Oromoon keessa jiru kanallee akka galmaan nu geessu bakka hundatti akka nu himtu Oromoo duukaa akka nu jirtu beekaa keenya hunda akka bira nu jirtu kabajaan si gaafadha galatoomi jedha sinillee Dr. Awwal abdii atis galatooma. Anis Dr. Awwaloon har'a miti qabsoo saba Oromootiif kan ka'ee dhaabbatee miidiyaa addunyaa irratti kan dubbataa ture. Namni tokko eegganamu waaqayee saba isaati namni dhimmamu. Awwaloon Dr. Awwaloon kanaan dura gaafa namuyyuu gadi ba'ee saba Oromooti miidiyaa addunyaa irratti hin dubbanne namni gadi baasee fakkeenyaaf akka Aljaziiraatti gadi baasee seenaa Oromoo
morkitoota warra Abashaa wajjin irratti bobba'anii kan hojjetanii sana kan nurraa falme. Kana malees immoo agan isa dhaga'utti namooma isaa agan beekutti namni kun dhugaa Rabbii saba Oromootiif umurii dargaggummaa manaa kanatti waa guddaa godhee jira. Abdiin keenya kan inni kan darbe abdiin keenya kan dhufuuti. Har'a immoo ilma keenya Acee nabseessaa yeroo malee diinni nurraa bute kana seenaa isaa akkasitti qindeessee kaa'ee har'a nuti walitti dhufu kan qaqqabsiise kana seenaa kana seenaan kun akkanumatti waan bira darbamuu miti. Oromoo dhufaas guddaadha. Obboleessa keenya kan nabseessaa dhabnees waa guddaadha. Yaadannoo guddaadha. Obboleettii keenya immoo argachuudhaa kan dandeenye waan akkanaa Dr. Awwaloon hojjechuu isaatii fi waan fiilmiin hojjeteef kunoo haati manaa Acees Awurooppaa keessa naannoftee Oromoo idilaa waan ishiin dubbattuun garaadhaaf isaa saba Oromoo isa qobaatti hafe hamma waan ishiin hojjetaa jirtu saba keenya kan bishaan dhabee rakkataa jiru kun Booranatti waan godhaa jirtuun argitu. Eenyu kun immoo jaarmiyaan kun immoo foundation amma dhaabbate kuni maqaa obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaatiin waa guddaa godha. Aceen lubbuun isaa haa darbu malee hojiin inni hojjetu iddoo tokko amma dandeenyes nus bira dhaabbanne iddoo tokko ka'u gochuudhaaf qophaa'aadha. Tonfatiin hin darbu Dr. Awwalee dhugaa Rabbii jabaa akkanaa qabaachuun sabni Oromoo yoomiyyuu sitti boonnaa. Qeerroon keenya jajjaboodha. Sinuu gara fuulduraa abdii guddaa saba keessanii qabdu. Moraalii saba keessanii akka biyya alaa keessa teessanii biyya alaa eeguun keessanii kabaja guddaa isinii qabna. Galatoomi ulfina guddaa sii qabna Dr. Awwalee. Rabbi galata si haa kennu. Yoomiyyuu yaadanne ati kana qindeessitee hojjette mucaa keenya kiyyaa fiddee nutti makuu saba ishee biyya alaa ishee yaade Awurooppaa keessatti otoo as teenye gaddinuu boonyu yoomiyyuu arginuu turre nuyyuutti yaannati kana qopheessitee nu qindeessitee har'a kiyyaa nutti dabaltee Acee har'a dhugaa Rabbi akka Acee agarreetti gammanne ishee argachuu keenya galatoomin siin jedha Dr. Awwalee galata guddaa sii qabna. Gara fuulduraa abdii guddaa sirraa qabna. Jabaa akkanaa qeerroo akkanaa umurii kanaan saba kootii jira jettee dhalataa akkanaa Oromoon qabaachuuyyuu abdii guddaa sinirraa qabna. Nu jiraadhu ulfina guddaa sii qaba sabni Oromoo gara fuulduraas hin calqabde malee hin xumurre gara fuulduraa immoo kana caala akka hojjettu abdii sirraa qabna. Jabaadhu Oromoon sifaana jira. Nu galatoomi ulfina guddaa sii qabna ulfaadhu. Abdiin keenyas immoo ati Awurooppaa keessatti saba kee qindeessite yoomiyyuu saba kee wajjin jirta. Saba jajjabeessite qeerroo jajjabeessite hawwan qarree shamarran jajjabeessite iddoo qixxumaa keessatti qooda guddaa qabda. Ulfaadhu abdii ammas jabaadhu saba Oromooti. Ulfina guddaa sii qabna. Jabaadhu beekaa jabaa qabaachuun keenyayyuu nuyyuu ijoollumti keenyayyuu qeerroon keenya jajjabaa duuba qabaachuun keenyayyuu nuyyuu humna nuu taatu abdii nuu taatu humna nuu taatu hin dadhabnu sin qabna duuba bukkee keenya ulfaadhaa galatoomaa. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isin hundiniyyuu. Haadha obii kabajanii nuyis kabajaa nu gootaniitiin haala kanaan asitti simachuun keessan daranni I think akka waan hojjennu kanatti jabaannu nu godha. Yeroo baay'ee namni karaa adda addaatiin haga humni isaa hayyameenii waa hojjechuudhaaf yaalii godha. Hawaasni keenya immoo gargaarsi yeroo baay'ee gahaa miti. Akka hamileetti illee karaa biraattiin illee isin hawaasni Neezerlaandis haala kanaan simachuu keessanii ani baay'ee isin galatoomfadha. Ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Keessatti yoo immoo haadha obii simachuun keessan waan baay'ee nu gammachiise. Ulfaadhaa haasaa itti deebina gara boodaatti. Garuu ammaaf asitti dhuftaniitiin nu simachuu keessaniif waan amma jettaniif nu galatoomfachuu keessaniif nuyis kabaja guddaa isinii qabna. Galatooma isin jechuu barbaada. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi
yawa irram fachuuf yaanui yawa irram fachuuf yaanui yawa irram fachuuf yaanui afidaf utalcho yergodaf miliki adde kutten bane fwayudaf rasasa allatidaf kocho kochadaf dagacha kenamal tudida jirra hunda bacha kenamal tudida jirra hunda bacha jirra 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 kunwar alle jirra ya namammo aksisa umamni sera umadapse raji barakanarra chakka erga bukken aga jamse mamma kanamammo aksisa raji barakana ya jama bolla kesate se bolla kotti alabashe ilmorrmai shirani karaf qalbi ki yakatani akkan sirracitu fiyadai malgoden an sirracita malgoden an sirracita sifuden gici kolita sifuden gulli solita sifuden dadar kolita sifuden shalla kolita sifuden shukutilita sifuden sabbatalita sifuden awadalita shirani isado dorsisani akkan sirracitu fiyadai malgoden an sirracitu sifuden ajje kolita sifuden sarbo kolita hora konsilita sifuden nakamdelita sifuden macharanita sifuden shashe kolita sifuden udar kolita sifuden bampich kolita sifuden najo kolita sifuden hammayalita
Mootitti Oromoo baay'ee isinis jaalala waggaa kuma nu duraa lollootni akkasuma bakka haadha jirtaa nu jiraadhu nuti leenca tokko. Hundi keessanuu kabajaadhaan ol ka'aatii harka dha'uudhaan mee keessummoota keenya nu dhiyeeffadha. Baga nagaan dhuftanii nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Rabbiin ammallee umrii nu haa kaa'u. Rabbi umrii isin haa kaa'u. Rabbi tokkummaa keenya haa jajjabeessu. Rabbiin baga fayyaa isinii kenne. Tokkummaa keenya Rabbiin haa jabeessu. Akkuma amma walgeenye kanatti yeroo hundaayyuu Rabbiin fayyaadhaan walitti nu haa fidu. Baga kamajaa guyyaa kanarratti Rabbiin isin argamsiise gabaabamatti fayyaa dayaa isiniin jedha. Waaqni asitti walitti nu qabe kun saba keenya sabiyyaas nagaa nu haa godhu. Nagaa nu haa godhu. Guyyaan har'aa kun guyyaa yaadannooti. Guyyaa yaadannoo ta'uunsaa artistiin keenya guddaan kan beekamu Hacee hin dhabne guyyaa isaa kana guyyaa har'aa kanatti walitti dhufneef Haceen hin duune hin jira. Haati warraasaa Kiyyaa Caaluu as jirti. Guyyaa kanagaa saba Oromootti saba biyya ala jirutti dhuftee makamtee waan yaaddu Haceen hin duune waan ishiin tufuftu ibsite booda. Kana malee immoo guyyaa gaddaati karaan tokkosi. Artistiin keenya Dr. Alii Birraa nafseen isaanii darbuun baay'ee nu gaddisiisa. Mee nu hunda keenya Rabbi nu haa sabbarsiisu. Nu haa sabbarsiisu. Warra isaas Rabbi haa sabbarsiisu. Egaa guyyaan asii walitti dhufneef kuni keessummoonni keenya biyya alaarraa dhufanii asitti nu eenyu godhuu Rabbi nus nagaa godhee isaanis nagaan akka fide mana nagaatti isaa galchuu isinis bulaa jiraadha. Tokkummaa keenya akkuma obboleessi koo jedhe tokkummaa keenya Rabbi haa dagaagsu. Rabbi haa dagaagsu. Walaa dhageenyu. Ooyee waliin haa jennu. Egaa bulaa jiraadha mana nagaatii baatanii mana nagaatti gala. Dr. Nasru Hassan Korroso durataa hawaasa Oromoo Netherland gara nattas dhuftee akka galma kana nuuf bantu kabajaadhaan isin gaafadha. Uummanni mana keessa jirtanis baga nagahaan dhuftanii baga akkanatti bareedanii midhaagdanii dhuftanii baga keessummoota qaqqaalii keessummoota jajjaboo namoota yeroo adda addaatti bara dheeraadhaaf fagootti argaa hawwaa waan isaan hojjetanitti hedduu gammadaa boonaa turre uf keessatti argine akkuma argitan jalqabatti haati manaa Hacee goota keenna sabboona qabsaa'aa dhugaa Oromoo irratti karaa haqaa irratti wareegame Kiyaan nu keessa jirti kiyaadhaan lafa fagoo san irraa baga Neezerlaandiin filattee baga nu arguudhaaf jidduu keenyatti argamtee jechuun barbaada. Adde kiyaaf mee al takka hamilee oo'aadhaan baga nu jidduutti argamtee jedhaani.
baga bifa kanaan ummata Oromoo Neezerlaand hedduu si jaalatu hedduu si kabajuu fi argaa kan kee hawwu ammoo kabajaa guddaaf jaalala guddaa haceedhaaf qabu ta'uu isaa karaadhuma kanaan akka hubattuun barbaada. Sanatti aansee ammootu Dr. Awwal Aloo hayyoo Oromoo qaroo Oromoo beekaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti yeroo waggoottan dabran kana keessatti nama waan guddaa waan raajii jedhamu hojjetaa ture dhugaa Oromoo ifa godhuu haqa Oromoo baasuu keessatti nama waan ajaa'ibaa hojjetaa ture namni kun amma nu keessatti argama Dr. Awwal baga online yookaan Aljazeera irratti yookaan CNN irratti si argu bira dabrinee qaamaan nu keessatti argitee baga si arginee baga walitti dhufnee baga nu kabajjee baga nu biratti argamte jennaa mee isas hamilee owaadhaan simadha. Akkasumas ammootu yeroo adda addaatti namoonni Oromoodhaaf biyyoota Awurooppaa kana keessatti hawaasa walitti fiduu dhimma sabaa irratti hojjechuu ummata kakaasuu ummata biyya keessatti miidhamaaraniif ammoo sagalee tahuu namoota ta'an keessaa hedduun keessa waan kana godhaa turtanii hedduun namaa socho'aa ture waa adda addaa gumaachaa turtanii garuu waa sochoosuu waa qindoosuu keessatti namni akka Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Faatii Jarmanii irratti waa inni hojjetaa ture ni beektu namni akkana kan yeroo dheeraadhaaf karaa sooshaal miidiyaatiin waa inni Jarmanii keessa hojjetu argaa dinqisiifataa turre nu keessatti argameera. Abdoonis baga nu keessatti argamte baga gara Neezerlaand dhufte akka jettaniin barbaada. Egaa keessummoonni keenya nu wajjin jiru hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turu jechuudha waa hedduu ta'uuf deema galma kana keessatti garuu keessummoonni keenya kunis akkanatti tolee gammadanii kan midhaaganii fi isin lafa fagoo irraa magaalaa adda addaa irraa yeroo keessan qisaastanii namoota kanneen arguudhaa fi kabajaa isaanitti godhuudhaa fi hedduu galatoomaa ulfaadhaa yeroo adda addaatti dhimma Oromoo irratti yoo waamamtan yoo waamichi isiniif godhame akkanatti saba ofii nama ofii qaama ofii bira dhaabbatanii jajjabeessuun hamilee itti horuun Oromummaa keessatti waliin jireenya keessatti waan shoora guddaa taphatu kanaaf hundumti keessa warra fagoorraa dhuftan warra akkanatti midhaagdanii sagantaa irraa kana kan haceesaa ta'u yaadannoo Dr. Alii Birraa midhaagsuudhaaf namoonni asii argamtan hundumti keessan hedduu galatoomaa ulfaadhaa ofii keessaniifis al takkamee hamilee kenna. Egaa gama kootiin kanuma jira erga kana jedhee booda gara boodaatti sagantaa hedduu qabnaa duratti tuttuqeeraa tartiibaan ammootu kan ibsamaa deemu taha amma garuu mee kiyaan gara fuulduraatti as dhuftee waan tokko waan muraasa akka jettuun jirtu jedhaa jeeni baga jiraatanii dhiifama gaa sagaleen koo qofaa na qabsiistan natti fakkaate biyya keessan dhufnaani qofaatu na qabee dhiifama kanaafi duraan dursee akkuma yeroo hunda jedhu akka hunda dandeenyu nu godhee waaqni asiin nu ga'uu isaatiin wal nu agarsiisuu isaatiin haadha isaa wajjiniin haa galatoomuun jedha. Itti aansuudhaan aceedhaaf Dr. Kabajaa Dr. Artist Alii Birraatiif qarreewwan fi qeerroowwan acee wajjin wareegamaniif ammas dhiigni isaanii qeerroowwanii fi qarreewwan lola'aa jiruuf hundi keenya bakka teenyee kaanee yaadannoo daqiiqaa sammuu daqiiqaa tokkoof haa goonu jedha. Galatooma ta'a. Keessummoonni abbootiin amantaa qeerroowwan qarreewwan akkasumas daa'imman asitti argamtan har'a akkan isin jidduutti argamu kan na godhee abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo amanamaa qulqulluu goota jaalalaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye ofii isaatiif dhaamee nuuf ifa ta'ee maqaa aceetiin baga nagaan dhuftan baga wal agarre galatoomaan jedha. Egaa kan hunda godhe waaqadha. Waaqaa gaditti aceedha. Akkan immoo biyya kana dhufee isin wajjiniin wal argu kan naa godhe kan aarsaa guddaa kaffalee Dr. Awwal fi kan isaan wajjiniin hojjechaa turan akka isaanis naa galateeffattan nan jedha.
Egaa waa baay'een jedhu waa baay'ee sin dubbadhu. Gammachuun koo guddaadha. Warri har'a achitti na simattanis warri yaadaan na simattanis irra deebi'uudhaan maqaa keetiin galatoomaa jechuun barbaada. Egaa inni guddaan wal arguu keenyatti gammadeera. Aceen koon duune hin du'us yeroo mara jiraata. Kun immoo na gammachiisa. Sinis itti gammaddu. Jirtuu nuun jedheera innu jirra jennaani jirra yeroo jennuun immoo akkuma beekamu gaa har'a kanas na fide wanta lamadha. Inni tokko Dr. Awwal fiilmii qopheessanii fiilmii sana aarsaa guddaa hojjetan godhanii gurraa fi ija uummataa biraan ga'uu isaaniitiin ammas irra deebi'ee galatooma akka jedhaanis isinis akkana galateeffattanan barbaada. Akkuma beekamu karaa garagaraa miidiyaa garagaraatiin laaltanii ta'a. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hambaa isaatti fufsiisuuf gara fuulduraatti deemuuf biyya keessatti dhaabnee jirra. Akkuma beekamu waggaa lammaffaa isaa irratti awwaardii qopheessineerra. Kun immoo nuuf ka'umsa yoo ta'urree itti aansuudhaan immoo godina Booranaa irratti bishaan baasuudhaan itti hojjechaa jirra. Bishaan sunis akka carraa ta'ee yeroo nanas jiru baheera. Bishaan sun yaa bahullee malee uummata bira ga'uuf wanta gahaa hin taanedha. Bishaan baasuun kutaa tokkoffaa isaa yoo ta'u kutaa lammaffaa isaa immoo itti fufa. Kutaa lammaffaa isaa sana kan hojjennu gaa Oromoo hundi wal duukaa dhaabbanne isinis nu duukaa dhaabbattaniit aceen keenya Odaadha. Odaa sana jalatti ol geenye piroojeektii sana bakkaan geenye uummataan akka geenyu adaraan isinitti dhaammadha. Waan beekumsaanis qabeenyaanis wantuma dandeessaniin akka nu cinaa dhaabbattan. Aceen keenya seenaa hojjetee darbeera. Nuti seenaa inni hojjete sanarratti waanuma xiqqoo buusna jedhee tanan yaada. Seenaa inni hojjete sana dhalootaaf haa dabarsinuun jedha. Egaa kanuman jedha galatooma sin arguu kiyyaan gammadeera naa jiraadha. Ayyee kiyaan hedduu galatooma ulfaadhu kabajaa guddaadhaan bakka teessootti nuuf simadha. Ayyee galatooma ulfaadha. Egaa kiyatti naansee Dr. Awwal akkuma kiyaanis ibsite nama waan arra walgahiinsa keenyarraa kanaaf nama shoora guddaa taphatee nama sababa ta'e innis funduratti as dhufee waan gabaabduu yookaan ammootu baga wal argine akka jedhuun affeeraa Dr. Awwal gara funduraatti. Galatooma jirtu. Dhagahamu jirtu. Mee tokko xiqqootti dabalaa jirtu. Baay'ee galatooma ulfaadha. Hawaasni biyya Neezerlaand keessa jirtan kan magaalaa Amsterdam keessaa magaalaa fagoo dharraa dhuftan manguddoon Oromoo abbootiin hawwootiin amantii qeerroo fi qarreen isin hundiniyyuu Haacaaluu kabajjanii haadha wabii kabajjanii hojii nuti hojjennee dadhabbii nuti dadhabnee gatii kennitanii fi waan dhuftaniif baay'ee isin galatoofadhaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaan har'aa kun hundi keessanuu akka beektan hojii Haacaaluun jireenya isaa keessatti hojjetaatiin ture akkamitti gara fuulduraa itti fufsiisuu dandeenya wanta jedhu irratti mari'achuuf akkasumas ammoo hojii jalqaba ta'u wanta nuti eegalle tokko isinitti mul'isuuf dhufne haa ta'u malee waaqni waan fedhe hojjeta. Torban dabree Jarmanitti sagantaa kanarra osoo jirru adeeroon keenna Dr. Alii Birraa nurraa boqochuu dhageenye. Aliin akkuma beektan bu'uura artii Oromooti. Oromoon artiin baay'een qabu. Artiin guddaan nuti qabnu tokko sirba geerara. Kana keessatti Aliin bu'uura, Aliin hidda, Aliin nama jalqabaati. Waggaa dheeraa artii kana guddisuu irratti baay'ee dadhabee osoo ofii hin ta'in ummata isaatiif
osoo dadhabu osoo dhaamsa kana dabarsu akkasumas artistoota lafaa dhufaniif osoo gargaaru ciqilee ta'ee fi osoo hamilee itti godhu osoo kaka'umsa itti godhu akkasitti yeroo dheeraadhaan booda waggaa 60 ol hojii kana osoo hojjetu akkuma beektan torban dabre boqate. Suuraan isin amma namoonni fuuldura kana jirtan tiishartii irratti maxxansitan kuni hagam takka Haacaalus ta'ee artistoonni kuuwwan Dr. Aliidhaaf kabaja akka qaban mul'isa. Hagam takka hojiin inni hojjete aartiin isaa sagaleen isaa namoota kana irratti kaka'umsa akka uume mul'isa. Osoo Aliin hin jiraatini osoo Aliin hojii hojjetan hojjetini maybe Haacaaluun faallee artistoonni biraa kan of duratti agarru karaa biraa filachuu danda'an ta'a jiru keessatti. Hawaasa tokko keessa saba tokko keessa namni fakkeenya ta'uu jiraachuun homarra fedhetti irratti iyyuu karaa artist ta'uu danda'a karaa hojii biraas ta'uu danda'a karaa daldalas ta'e namni fakkeenya ta'uu jiraachuun namni nama of duratti laaluu hi qabaachuu danda'uun xiqqaa miti. Kanaan wal qabateetiin hojiin Dr. Alii Birraa hojjete hojii xiqqaa miti. Wanta karaa aartiitiin agarru qofa osoo hin taane wanta ijatti mul'anne dhiibbaa namarratti gochuudhaan nama kaasuudhaan hojii guddaa hojjetee garuu ammoo nuti hundiniyyuu yeroo wahitti addunyaa kanarra deemuun kennu sun oolu waa hojjennee garuu waan hiikaa qabu waan mul'ina qabu akkasitti hojjenneetiin hooka deemnu taate jiruu hiikaa qabu jiraanne jechuudha. So dhugaa dubbachuudhaa fi Dr. Aliidhaan wal qabateetiin wanti nutti dhagahamu gaddaa miti. Hojii isaa san haftee inni dhiisee deeme san akkamitti gara fuulduraatti kunuunsuu dandeenya isa jedhudha. Haaceen akkuma beektan nama Oromoof qabsaa'ee, Oromoof geeraree, Oromoof sirbee, Oromoof dadhabeetiin aarsaa ta'edha. Wanti baay'een waa'ee Haacaaluu isinitti bu'u jiru. Inni guddaan irraas dhuftaniitiin fiilmii nuti waa'ee Haacaaluu irratti hojjenne fiilmii Haacaaluu irratti akka namaa qofatti xiyyeeffatu osoo hin taane fiilmii qabsoo Haacaaluun wareegameef san seenaa Oromoo kan asiin dura dabree walitti kan qabu laaluuf dhufu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Gara boodaa isinitti deebi'aa ammallee irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti waa takka jechuu barbaada. Hojii kana watti hojjennu nama tokko qofaa miti. Hojii kana hojjetaatiin kan ture namoota baay'eetu hojii kana irratti karaa adda addaatiin hirmaatee namoota tokko gara booda irratti deebi'eetiin galatoomfachuu barbaada. Amma garuu nama lama qofa galatoomfachuu barbaada. Dr. Nasruun jalqabarraa jalqabeetiin sagantaa kana Awurooppaa irratti walumaa galatti akkamitti mijeessuu dandeenya akkamitti haala milkaa'u tokkoon hojjechuu dandeenya wanta jedhu irratti baay'ee nu gargaaraatiin ture. Gargaarsa nuuf godhe qofaan osoo hin taane Nasruun nama cimaadha, nama beekaadha, nama bilchina qabu, nama tasgabbina qabu. Ani baay'ee kabajaa guddaa qabaa fi isas baay'ee galatoomfachuu barbaada. Akkasumas obboleessa kiyya Abdoo itti haasayaa ture yeroo kaluu kana ani yeroo dheeraas walitti hin kalooynu ture badhimatti si beekaa walitti hin kalooynu ture osoo waggaa 4-5 dabre kana si beekaa ture baay'ee sirraa fayyadamaan ture jedhaaniin ture innis akkasuma nama hawaasa keenya akka lafa qabachuu danda'u gochuu danda'edha. Yeroo baay'ee amma Jarmanitti iventiin adda addaa wayita godhamu wayita laaltan nama baay'eetu ba'a. Wanti namni baay'een ba'uuf akkanuma namni baay'ee waan jiraateef miti. Waan namni hojii hojjetu jiruufi. Namoota kallattiidhaan Jarman keessatti hojii hojjetan, namoota hawaasa keenya organize godhan, karaa adda addaatiin namoota baay'ee yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turan keessaa Abdoon nama tokko, isas yeroo tokko galatoominaan jedhan. Kan irraa hafe isinillee baay'ee ulfaadha galatooma gara boodaatti isinitti deebi'a ulfaadha.
Egaa Dr. Awwal waan qabxii gaggaarii kakaasee yeroo keessumattuu iyyuu waa'ee Dr. Aliitii wal qabatee waan jedhe qaba dhimma isaan itti deebina. Mee al takka Abdiinis fuulduratti as bahee baga wal agarree nagaa akkasiin gaafatuun affeera Abdii kabajaadhaan gara waltajjiitti. Galatoomi Nasru baga jiraattanii hawaasni Oromoo biyya Hoolaand egaa waan haasa'amu Dr. Awwalii fi haati wabii dubbatanii jiru garuu waanuma xiqqoo jechuudhaafi egaa waa'ee hacee irraan jalqaba haceen mallattoo oromummaati mallattoo qabsoo mallattoo kabajaa mallattoo jaalalaa haceen ammas mallattoo gargaarsaati haceerraa kaaraaktarii kana agarre yeroo isa beennu keessatti akkasumas leegaasiin haceen waa'ee oromummaa irratti waa'ee namummaa irratti miskiina gargaaruu irratti dhimma oromootiif dura bu'ee lubbuu isaa riisk godhee hojjechuu irratti akkuma isa beeknuun haati manaasaa leegaasii isaa lafaa ol kaaftee kunoo biyyattis biyya alaattis ijoollee isaa dhiistee haati wabii kiyyaan nu keessatti argamtee waan haceen lafa kaa'e sana gara fuulduraan adeemsisa inni nurraa fuudhamus hojiin isaa dhalootaaf dabarfata jettee nu keessa argamuu isheetiin irra deebi'een Hoolaandittis galateeffachuu barbaada. Kan biraa waa'ee fiilmii kanaa Dr. Awwaliin hundi keenya hin beekna akkuma Nasruun sila jedhee Aljaziiraa BBC analysis jajjaba waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee dhimma siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee yeroo dubbatu beennaan ammoo Dr. Awwal gaafa hojii hojjechuu jalqabu hojii qabatamaa cal jedhee dubbatamee kan dhiifamu osoo hin taane waan hawaasaaf ta'u waan leegaasii hacee bifa fiilmiitti jijjiiramee akka dhalootaaf dabarfatu godhee hojjechuu isaatiin dhugaan isinitti himaa an Dr. Awwal Aloo wanni amma inni godhe kun waan har'a ilaallee dabarfannu miti ilmaan keenyas ilmaan keenya booda warri dhufanis waan ilaaluu danda'anudha hojii guddaa hojjete kanaaf kabajaa dur qabnu irratti kabajaa dachaadhaan angama kiyyaan anarraa argatee jira hagalatoomuu kanaaf cinaa dhaabbannee nama akkas hojii hojjetu cinaa dhaabbannee waan kana milkeessuuf fuulduratti duubatti hin deebinu galatoomii Dr. Awwal. Egaa fiilmii kana irratti ilaalchisee akkuma Dr. Awwal jedhe Nasruu dabalatee Awurooppaa keessatti Noorweey artistoota Noorweey jiran obboleewwan keenya dabalatee akka Awurooppaa keessatti mul'atu nama baay'eetu irratti hirmaataa ture isaanis hedduu galatoomanuu keessattuu immoo hawaasa waan kana nu waliin ilaaluuf Jarmaniittis amma Hoolaandittis akkas miidhagdanii dhuftanii kabajaa guddaa qabdu galatooma. Gammachiisan jedhama Beeljeemii irraa dhufne guyyaan irraa waa lama of keessatti qabatteeti asitti nu ooftee iddoo kanaan nu fidde leenca du'eerra jedhan saree lubbuun jirtutu caalaa jedhani leenci gaafa lubbuun jiraatu hundumtu sodaachisee hunduma hariyee jiraata eega darbeen darbee har'a waa tokkon isinitti himaa yaa saba koo isintu lubbuun jira waan haceen irratti wareegame isin bakkaan ga'a isintu lubbuun jira warri lubbuun jiru yoo jiraattan afuura baafattu yoo rabbi afuura isinii kenne afuura baafattu jireenya Alii Birraan ittiin dabarse kaayyoof karoora isaan ittiin dabarsan kaayyoo Hacaaluun ittiin dabarse kana laphee keessan keessatti hidhaa guddaatiin hidhadhaatii fuulduratti adeemaa kan hundumaa dura yeroo waa'ee koo ittiin xumuru haadha wabii baga nagaan dhufte Awwal baga nagaan dhufte
hojiin keessan fiixaan waaqayyo fiixaan isiniif habaasu. Hawwii keessan waaqayyo fiixaan isiniif habaasu. Nuti immoo akka community Beljeemitti bakka isin nu waamtanitti achi jirra. Bakka karoora isin ofii qabnu isiniin beeksisuu irratti Oromoon gara fuulduraatti malee gara duubaatti akka hin deemne. Gommaa cabaadhaan gara duubaatti akka hin deebine gara fuulduraatti malee akka hin deemine. Yeroo hundumaa nutti himachuu hin dandeessu. Nus isinii wajjiniin jirra fuulduratti deemna duubatti hin deebinu gammachuudhaan asii ba'aa gaddaan deemina boo'aan deemina fuulduratti deemna. Kana booda fuulduratti deemu qofatu nu baasa. Fuulduratti deemuun immoo murannoo gaafata. Murannoon immoo tooftaa gaafata. Tooftaan immoo namoota fuuldura qabnu kana dhaggeeffataa gaaffii yoo qabaanne gaafataa fuulduratti akka deemnu isiniin jedhaa galatoomaa isinii wajjin dhaabannan jedha.